nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu barnoota keenya ammas fudhannee isinii deebineerra akkuma yaadatamu isa darbe irratti bara abboota fardii keessatti wanta raawwatu ilaalleetu inni immoo amma saba keenya gidduutti maal fakkaata mallattuun hoogganaa dhibuu inni baras ture bara keenya immoo maal fakkaata isa jedhu ilaalleerra kana gadi fageenyaan hubachuun keenya baay'ee barbaachisaadha obboloota ko yoo isa kana gadi fageenyaan hin hubannu ta'e yookiin immoo hoogganaan jiraachuun namumti tokko iddoo sanarra jiraachuudha jennee yoo hubanne irra kanna kanaafiyyuu mallattoota kana ilaalaatu waldoota ilaalaa hawaasa ilaalaa maali dhibeensa isa jedhu yeroo ilaallu dhibeeni yeroo hundumaa sentemii akkuma dhukkuba namni barbaadu tokko naannaa dhukkubichaa wanta inni mul'isu namni gubaan rakkinni garabiraan nan namaa keessa jiraachuudhaaf mallattoo yookiin makniyaata akka inni ta'e kana waan beekaniif warri mana yaalaa keessa hojjetan nagaa namaatiif dhimman nan gubaa namaa ilaalu mataa qabanii akkasuma nuyi waa'ee sirna hooggantummaa kana yeroo ilaallu sirna geggeessuutiif geggeeffamuu kana yeroo ilaallu wanti nu barbaannu simtamii maalii agarsiisaa jira rakkinni kun isa jedhu kana ilaaluu keenyaatiifiti gara sana dhanne amma immoo wanti nuyi fudhannee isinii dhiyaanne waaqayyoof hooggantoota isaa isa jedhu kanati walii wajjin ilaalla maal jechuudha maaliif gatii amma kanaa hooggantummaarra geggeessaarra dura bu'aarra waaqayyo kaa'a maayin akka yaada keenyaatti namoonni olii galanii akka isaan adeemanii fi nama gochuun isarra jiru seena hoogganaa yeroo jennu yeroo baay'ee maanejmentiidhaa fi liidarshiippii gidduu garaagarummaa jiru baay'ee addaan waan hin baafanneef maanaajeriinis liidarii fakkaata garuu maanejmentiin waanuma jiru irratti akkaataa itti wanti tokko iddoonni ga'uu fi sabaa wajjin hojjechuun irra jiru warra maanetarii godhan maanajeroota yeroo ta'anii warri hooggantoonni garuu liidarshiip inni nuyi jennu kun garuu warra fageessanii ilaalan waa dhalachuudhaaf karaa kan banan jechuu keenyadha. Kanaaf isa kana addaan baafannee akka ilaallutti waaqayyo maaliif hoogganaadhaaf iddoo guddaa kenna? Maali isaaf inni kun isa jedhu sagalee waaqayyoo keessaati iddoo lama dubbiseen yaada isaa olitti qabaatu adeemna. Seera lakkoofsaa boqonnaa 11 lakkoofsa 11tiif 12 yoo ilaalle akkas jedha. Museen kana booddee waaqayyoon maaliif rakkina kana ana garbicha kee irratti fiddee ani maaliif si duratti faara tolaan ilaalamuu dhabee maaliif ba'aa saba kanaa anarra keessaa jedhe yoo itti fuftan gadi bu'eetu dhibee isaa waaqayyotti himachuu isaatti fufe maal jechuudha saba kana gatiittii kooga geessi ati jedhe lakkoofsa 12 yoo ilaaltan iyyuu maali jara kana hundumaa anatu da'ee anatu miixatee garaa koo keessaa baase haadhaan maali yaa waaqayyo maaliif narraa gaafatta walakkaa miliyoonii ol nama ta'an Gibxiitii sabaasii hundumaa waaqayyo maal jedhe Musee harka kee irraan barbaada gatiittii kee irra jiru saba kee sabati baafte jedheetti dubbata. Kanaatiif Museen waaqayyotu kana dubbatu argina na dhagaa wanta Museen hin hubatin tokko garuu eega bubbuleeti waan isaa galeefi seera keessa deebii boqonnaa tokko lakkoofsa 31 gamoo yeroo dhattan sagalee dinqisiisaa tokkotu jira ilaa akkas jedha sagaleen waaqayyo waaqayyo gooftaan keessan lafa onaa keessatti karaa isin irra adeemtanii as dhuftan kana hundumaa irratti akka namni ilma isaa baatuutti akka isin baate argitaniittu jedhee ofii isaatii dubbata. Na dhagaa sagalee sila dubbifne irratti maal jedhee waaqayyo maaliif baadhu naan jetta jedhee inni baatu eenyu ta'e Musee ta'e. Museen anatu baachaa jira jedheetu waaqayyotti dhibee isaa himata. Ega bubbulee booddee ega dhugaan sagalee fi booddee immoo maal jedhee
waaqayyotu isin baate jedhee saba waaqayyotti dhugaa kana itti hima. Attamitti waaqayyo saba isaa baate? Waaqayyo Musee keessa taa'eetu saba isaa baate. Hoogganaani yeroo hundumaa waaqayyooti maal akka ta'e yeroo ni ilaallu waaqayyo akka kanatti jechuudha. Saba kee jechaa yeroo ture waaqayyo sabni kun kan koomiti Musee kan keeti jechuusaa otuu hin ta'ini Musee ansi keessaanan saba kana baadhaa. Yooti hoogganaa taateen jiraanne saba koo baachuu hin danda'u. Si keessaanan maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf hoogganaan tokko waaqayyooti maali yeroo jennu iddoo guddaa kan qabudha. Namoonni hooggantoota dhaqanii akka isaan tumatanii fi horfan kan inni hin barbaanneef maknaan isaa kanadha. Namoonni baay'een jireenyi isaanii iddoo gaggadheetti galee kan inni jiruuf walitti yoo hidhuudhaa baataniyyuu si'a tokko jedha sagaleen waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin bartoonni otuu gara Yerusaalemitti dhufaa jiranii gooftaan hin beela'ee gara muka arbuu tokko waan irraa argadha laataa jedhee dhaqee umaarraa dhage. Kanaafiyyuu ina baareedha sagaleen waaqayyoo. Barabaraan iji sirraan argamini jedheetu deemee magala inni darbanii deeman Yerusaalemin dhaqanii borumtaa deebi'anii yeroo magaalaatii ba'anii Phexrosi harbuu sana argee yaa barsiisa harbuuti kaleessa abaartee hin godde maal jechuudha dubbii kaleessa irratti dubbatameetii fi harbuttiin haga waan taate kanatti olitti hidhe. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti rakkina keenya makniyaata saajjin olitti niin. Hoogganaa irratti yeroo ni kaanu. Yeroo ni warra nu geggeessan isin hin beektani jennee irratti kaanu. Rakkinni mana keenyaaf gola keenyaa saajjin hidhata akka inni qabu hubachuun keenya baay'ee barbaachisa. Hoogganaan waaqayyootiif maali isa jedhu yeroo ilaallu waaqayyo naman isa keessaan saba koo baadhuudhaa. Ammas iddoo gara biraa tokkoon isinii dubbisuudhaaf barbaada. Macaafa abboota firdii boqonnaa 5 lakkoofsa 23 ilaa akkas jedha sagaleen waaqayyo dinqisiisaadha sagaleen kun adaraana dhagaa. Ergamoonni waaqayyoo biyya Meeroos abaaraa. Warri ishee keessa jiraatanis waaqayyoon gargaaruudhaaf loltoota gidduuttis gara isaa goruudhaaf waan isaan hin barbaadinii fi cimsaa isaan abaaraa jedhe. Dhageessanii makniyaata abaarsoo isaatii dhagaa. Maa inni waaqayyoon gargaaruudhaaf daboo lola waaqayyootti hin baane. Yoominni waaqayyo lolatti bahe. Macaafa abboota firdii keessatti yoominni waaqayyo gadi bu'ee lolatti hin bahe jennaan namni ansitti hin dirmadhu kan inni ittiin jedhe yoomi. Takka waaqayyo lolatti hin baane. Lolatti kan bahe eenyu? Lolatti kan bahe Debooraadhaa fi Baaraaqidha. Geggeessitoota hooggantoota. Waaqayyo maal jedhe? Yeroon Baaraaqiif Debooraa keessaan lolatti bahe sabni natti hin dirmanne. Kanaaf saba natti hin dirmanne dhaqaati abaaraa. Abaaraa ergamoota isaa ergi cimsaati abaaraa. Maaliif hoogganaa keessaan nan argine. Baay'ee nama dinqisiisa. Eenyu hoogganaan? Hoogganaan nama waaqayyo ittiin hojii isaa hojjetu yaada isaa ittiin lafa irratti hojjetudha. Adaraawwan dhossaa guddaa tokko akkasiin na dhaggeeffattan hin barbaada qulqulloota. Sagantaan waaqayyo namaaf qabu inni guddaadhaaf inni mataan waaqayyo nama mana godhatee keessa taa'u. Mana nama godhachuu. Mana sinnaaf ijaartan eessa? Manni sinnaaf ijaartan eessa? Jedheetu Isaayyaas 66 lakkoofsa 1-2 gatti gaaffii gaafate gooftaan. Na dhagaa mana nama godhachuun isaa akeekuma waaqayyooti. Amanaa hundumaa maal godhachuu barbaada? Mana godhachuu barbaada. Hoogganaan garuu mana duwwaa utuu hin ta'in karaa inni itti waa'ee mootummaa isaatii lafa irratti diriirsuudha. Isa keessaan yaada mataa isaatii waaqayyo lafa irratti raawwata.
hoggana jabaa hin qabu taanaan waaqayyo yaada isaa diriirsuu hin danda'u manuma ta'eetu garaa namaa hafuura namaa keessa jiraachuu ala mootummaan waaqayyo humnaan tocho'uu hin dandeessu maaliif waaqayyo nama keessaan gadi ba'a hogganaa keessaan immoo mootummaa isaa gadi baasa maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu kanaaf iyyuu kanaa of eeggadhaa jedhe waa'ee waaqayyo nama wajjin ba'uugaa wanta tokko dubbachuudhaaf barbaada ariifadhee tokkoffaa hogganaan waaqayyo kaasee mul'ata malee waan qabu hin qabu mul'ata malee waan sii kennuu danda'u waan tokko hin qabu yaada waaqayyo duwwaa baatee deema nama yaada waaqayyo barbaadutu hogganaa duukaa bu'eetu eebba waaqayyo nyaata malee waan si abdachiisu yoo dhufte kanatu siif ta'a kan jedhu waan tokko hin qabu hogganaan mul'ata malee hin qabu lammaffaa humni hogganaan tokko saba geggeessuu irratti qabu humna mul'atichaa duwwaa humna mul'atichaatu saba hidhaa sabas gadhiisa kanaaf hogganaan tokko yaada waaqayyo baata taanaan humni isaa yaada waaqayyo sana duwwaadha isatu saba geggeessuu irratti akka inni humna godhatu godha hogganaa tokkotti yoom dirmannaa inni jedhu gaaffiidhamna amma akkana dhageessanii barbaada yoomitti dirmanna hogganaa tokkotti eega qabeenyaan isaa mul'ata duwwaadha ta'e yoomitti dirmatamuun isaaf ta'a adaraa seenaa tokko isinitti meeni kutaa keenya kana olitti finna seenaan kunis waa'ee Geediyooniiti waaqayyo Geediyooniin kaasee warra Miidiyaam diina saba waaqayyo eega rukuteetii booddee mootota Miidiyaam keessaa nama lama ari'aa adeema ture qaqqabuudhaaf otuu isaaniin ari'aa adeemu loltoonni Geediyooniin beela'anii hin dadhabanidha sagaleen waaqayyo biyyoota lamatti goree karaa isaanii warra jiran maaloo adaraa biddeenii fi dhugaatii naa kennaa loltoota kootiitiif mootota harkaa ba'an mootota Miidiyaan laman ari'aa jiraatii jedhee gaafate biyya Sakootii fi biyya Pheni'eel warra jedhaman kanaa bulchitoonni biyya lamaan kanaa maal jedhan jedha sagaleen waaqayyo warra ari'aa jirtu kana harka kee keessaa qabdaa lubbuu isaanii qabda mataa isaanii qabda yoo isan qabdu ta'e maal gochi nyaata keenya siilaanna maal gochi gargaarsa keenya siilaanna jedhan Geediyoon garuu deebisee waan dinqisiisaa tokko dubbate akkas jedhe harka koo keessa lubbuu isaanii waan hin qabneef kana natti dubbattan ta'a ani garuu ari'ee isaan nan qaba yeroon qabee deebi'e isiniif wantan godhu anatu beekaa qoraattiitiinan foon keessan kukkutaa jedheetti dubbateetu deebi akkuma jedhes otuma beela'anii jiranii dhaqanii lubbuu warra ari'anii Zeebaadhaa fi Zaalmuunaa warra jedhaman mootota lamaan qabatee yeroo deebi'ee amma garuu mul'anni isaa mul'ata duwwaa miti amma garuu mul'anni isaa raawwateetu dhufe obboloota godaraana dhagaa yeroo baay'ee hogganaa waaqayyo yeroo inni kaasu namoonni otuunni sadarkaa mul'ataa irra jiruutti hin dirmatan eega mul'atichi lafa qabatee guddateeti booddee achiin qaqqabna yeroo sana hin geenya jedhanii yaadu hogganaan garuu kan inni gargaarsa kee barbaadu otuunni mul'ata irra jiruuti akkuma namasitti dubbadde qabeenyaa waaqayyo kenneef mul'ata duwwaa waan ta'eef dirmannaa waaqayyo barbaadu natti hin dirmannes jedhee waaqayyo saba isaa kan inni hammeessee otuunni sadarkaa mul'ataatti jiruuti obboloota koo mul'anni hin qaqqabama akka qaasinitti hin fakkaatin har'a duwwaa ta'uu danda'a hogganaan borgaruu guutee isa ari'uu qabatee otuunni deebi'u argitu gooftaan isin haa eebbisu